Kabaja guddaan isin qaba jaalala guddaadhaan isin qaba. Rabbiin beekumsa hordofuun akka sadarkaa guddaa isiniin ga'u ayinaa'u. Maaliif inni akkanatti isinitti odeessa si'ata? Sammuun keessan akka barmiila duwwaa hin taane. Shamarran keenyaas yeroo seenaa isaanii gaafatan kitaaba barreessu. Dik jedhanii kanatti ta'anii dubbachuu. Abaloo keenya akkana jedhanii barreessu dubbachuu beekudha. Dhiirti teenyaas akkana itti dubbachuu beekudha. Seera haasawaa barsiisudha. Dhugaa dubbachuu barsiisudha. Dammeessoo. Nama dubbiseetu dubbachuu beeka. Nama dhaggeeffateetu dubbachuu fi waan dubbatu beeka. Addunyaan kun akkana. Akka addunyaatti yaadu qabna. Akkaan tuutatti goda keessatti miti. Gara addunyaatti akka isin bal'attanii fi. You understand me? Akka kanaati. Komentiin akkamitti akka namaa barreeffamu. Laayikiin maaliif akka godhamu? Sheeriin maaliif akka godhamu? Seenaa keessan bal'iftee miidiyaadha nama addunyaan kun. CNN, BBC qaban. Waa'ee isaanii waa'ee nama tokko hoggaa cabsuu barbaadan miidiyaan ogguma takkatti cabsa. Abbaa fedhe biyya takka. Yookaas barbaadan ogguma takkatti dhiyoo tana waan isin ajaa'ibu killee keessatti laaboraatooriin baakteeriyaa tokko argitee jiran hanqaaquu keessatti miidiyaan labsan wallaahi daqiiqa 30 keessatti